Harka fuunee hordoftootaaf kabajamtoota keenyaa jaallatamoo kabajamoo, akkuma beekamu egaa Kadir Martuu dhiifama gaafatee jira. Innis barreeffama dogongora kiyyaa kan jedhuun ijoollee kananiin jaalladhaaniin kabaja. Barreeffama suuraa jaraa fayyadamuu duraan haala faarsuutiin suuraa jaraa osoon Facebook irratti maxxansuu jiru kooppi godheetan barreeffama miira aariitiin barreessee barreeffama jaraan fakkaatu postiin godhee kan jedhuun suuraa jaraa maxxansee deebisee ilmi keenya Kadir Martuu kabajamaan ilma saba dhiifama gaafatee jira. Obboleewwan keenya Hamzaadhaaf Haashiti Rabbiin waliin umrii isin haa dheeressuu kan jedhullee faarsaa fi kabaja jaraaf qabu dabalatee ergaa isaa dhaammatee jira. Kadir keenya kaasi jaallanna, Rabbillee si haa fayyisuu, fayyaan kan Rabbiitii, Rabbiin fayyaa keetti si haa deebisuun haaluma kanaan dhaamsa kooti. Nu jiraadhu, umrii nu dheeradhu, yaada kan kee Rabbiin siif haa guutu. Ilmi namaa hin dogongora, kan hin dogongorre Rabbiin tokkicha. Abshir, Kadir keenya siin jenna, galatooma.